bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa qabsoo jaalmarrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa. Silaa jarri kun waraana bilisummaa Oromoo lubbuun jiru harkaan qabaniiru ta'e TV'n silaa waraana kana miidiyaatti baasee aduu keessatti afi agarsiisa ture. Olola ta'uusaa kanaan argita. Gabaabumatti garuu waraana bilisummaa Oromoo kaan lubbuu qabu meeshaa harkaa qabu dhiisii reeffa isaatu booji'uun akka hin danda'amne eenyuyyuu immoo beeka. Waraanni keenya kumaatamaanii daangaa Beenishaangulii Gambeelaa gama Goojjamii kaasee hanga dhaqee handhuura Oromiyaa Finfinnee ga'utti sochii isaa ka durii caalaa daran babal'isuun gara mootummaa abbaa irree kana burkutaa'ee jiru buusuutti adeemuutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo riphee loltummaadhaan haala kanaan mootummaa nan hundeessa jedhee yaada. Waraanni bilisummaa Oromoo riphee loltummaadhaan haala kanaan mootummaa kana buusaa yaada osoo hin taane mootummaan kun akkaataa kamiin riphee lolaa nama 3 qawwee caccabduu 3 qabdi jedhu sana waggaa tokkoof ji'a jaha keessatti baasuu dadhabee isa jedhu mootummaa sana gaafata. Tokko gara laafummaa mootummaatii kan lolus kan lolamus bakka sanatti rakkoon gaa jirus lammiima tokkorra waan ta'eef waan kun furmaata akka argatuuf mootummaan waan dhiisuuf kan jedhan waan jiraniif jedheen. Gara laafummaa mootummoota abbaa irree impaayera Itoophiyaa kanaan bulchaa turan argiturraatii kamiilanaa hangam gara laafamee uummata isaa bal'aa kana dukkanatti gatee quunnamtii ji'a 3 irraa kutee maatii walitti deemuu dadhabee namni qawwee hidhatee falmachuuf miti Oromoo ta'ee dhalachuu fi akka bosonuu diidatti adamfamee ajjeefamaa gara laafummaan akkasii eessadha jira moo gara jabinatu faallaa isaa hiikti isaa gara laafummaa jedhameetu mul'ate akkaataa kamiin gara laafummaa ta'a inni kun dadhabe jennaan jibbaate jennaan kan kanarra caalu jechuun qabsoo akkasii gaggeessaa ka jiru. Yaada jiraattotni Oromiyaa lixaa tokko fi hayyooleen tokko mootummaa fi riphee loltootni karaa nagaan akka mari'atan waamicha dhiyeessaa turan jedhameefis hayyuun gama lachuurraa haqni isatti dabe jedhee osoo hin loogin araarri uummata waalteeffateef uummataaf jecha gamaa fi gamana jidduutti deemanii araara buusuudhaaf hayyuun tattaafate hin jiru jedhan. Hayyuun Oromoo maal barbaaddu rakkoon kun akkamiin akka furamu barbaaddu jedhee nu gaafates hin jiru jechuun dubbatan. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa gama muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin baatii 2 dura mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaatanii waamicha nagaa isaaniif dhiyeessan irrattis hanga yoonaa yaada maaliif akka hin kennine gaafatamanii deebii akkas jedhu kennan Kumsaa Dirribaa. Wanni jallisnee fi dabbalummaa waraana bilisummaa Oromoo gara boojuutti geessuu fi araara dhugaa jaarsummaa gidduu keenyatti nagaanii wanni barbaadamu lafa taa'eef muramu godhanii gargar. Uummannis ka beekuu fi hubachuu qabu boojuu fi araarri gargar. Waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas har'as borusi waan wareegamaa jiruu fi qaba. Muummeen ministeera ati jettu kokkolfaa nama si nyaatu olola siyaasaa tolfachuu fi warra akkasii waliin karaa nagaa hidhata jechuu fi lafarratti immoo kan nuti beeknu hawaasi arguu hin dandeenye inni gargar. Wanni waraanni bilisummaa Oromoo deemutti jiruu fi wanni muummichi ministeera ati jedhe jettu kuni dugdaa gara wal faallessa waliin argu. Dhimma kana itoo waliin hin mari'atin itoo walitti hin dhufin akkamiin beekuu dandeessu? Gara marii sanaatti wanti si geessu hin jiru. Jalqabaa namooti ati marii sanaa fi qopheessanii amantaa irraa qabdu jiraachuu malu daandii sana qindeessaniitu gara mariitti deemta. Jaarsolii sanaa ofuma keessanii nama kanatti nuu ta'a haala kanaan mari'achuu barbaanna jettanii wixinee isaa qopheessuu dandeessu. Carraa sanaa waan qabdan natti fakkaata. Rakkoon kun waan inni furannee fi balbala karaa wixinee waan akkasii dhiyeessi deebiin gara mariitti deemtutu cufaadha. Karaa sana otoo hin yaaliin lakki karaan sun cufaadha jennee. Akka yaalle maaliin beektaati? Wanti si yaaltanii cufame yoo jiraates nutti himaa. Wanti yaallee dadhabnee karaa nagaa biyyatti galanii akkaataatti waraanni bilisummaa Oromoo immoo dhaaba isaa hordofee waan kaleessa qabsaa'amee fi lafarratti qabataan hawaasaaf deebi'uu qabu jedhamee haasa'ametu ture. Inni kun hundumti isaayyuu karaa nagaa deebii akka argachuu hin dandeenye argineetu kanatti seenne. Eddasii booddeesii waraanni bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa Oromoo erga addaan qoodamee warri kaanii rakkoo gara boojuu hamuutti seenaniif waa yaalle qabnaa jechuunis wanni yaalle sun ammoo shiftaa waliin mariin taasifamu tokkoyyuu hin jiru deebii jedhutu nu deebi'e. Deebiin kun miidiyaa adda addaa irratti iyyuu deemaa ture. Shiftaa waliin marii gootu hin qabdu yoo ta'e immoo karaa dandeessuun immoo kootuutii itti jirra. Kanammoo hin dandeenye sanatti.
Iddoo kanatti dhugaadhaa kan rakkataa jiruu fi kan wareegama sarara ulfaataa kafalaa jiru uummata keenya. Kana keessaa immoo bahuu fi qabsoo wareegamaa silaa qabsoodhaa tolli hin jiru warri akkasitti dhufee bakka sana taa'uuti tola hin dhufne kana beeka waan ta'eef afaan inni beeku sanaan bakka sanaa ta'a. Dhimma giddu seentummaa qaama sadaffaa fi walaba ta'een mootummaa wajjin mari'achuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo fedhii qabaachuu ibsu ilaalchisee ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan kaasaniif Komishinarri Jeneraalaa Araarsaa Mardaasaa akkas jedhu. Kanaaf ari'an hin beeku yoo beekte warra san gaafadhu malee ani waan akkasiin hin beeku. Kana dura garuu hin araarsine jedhanii sochii godhaa turanii abbootiin gadaas namoonni beekamoonis mootummaanis tolee jedhee walitti finne jedhamee kana booda humni kun dideeraa karaa nagaatti hin deebi'u jedheeraa mootummaan nageenya naannoosaa nageenya uummata isaa mirkaneessuuf qabsaatii jedhee jaarsi araaraa sun ibsa miidiyaadhaan kenneera nan beeku. Eeggannoon lammiilee nagaatiif yookaan lammiilee hidhanneef godhamu hangami? Uummanni nageenyi waraana keessa seenaa, lola keessa seenaa, boombii darbataa, uummanni nageenya boombii irratti darbatama malee uummanni nageenya kana wajjin maaltu walitti dhufa. Kanaaf dhimmoonni olaantummaa seeraa cimee itti fufa. Wanni babal'atee rakkoo uumames immoo hin jiru. Tarii waan yeroo hunda deddeebi'ee namni kanatti iyyuu lafti hundumtuu waraana fakkaatee sirriitti dhaga'amuu danda'ama. Warri immoo warra waan akkasiitiin qarooman iyyanii kanaaf yeroo kennuun iddoo kennuun hin barbaachisu. Baatiiwwan 3 darbanitti tarkaanfii mootummaan hidhattoota irratti fudhachaa ture jedheen miidhaan waraana bilisummaa Oromoo irra qaqqabee yoo jiraateef gaafatamanii Kumsaa Dirribaa akkas jedhu. Waraana bilisummaa Oromoo irratti balaanis haa ta'u kufaatii yookaan mudannoon hamaan adda ta'e gahe tokkollee hin jiru. Yeroo darbe mootummaan naannoo Oromiyaa jedhee of yaamu bara 2012 kana keessa namni tokkollee mootummaa keenyaan alatti qawwee hidhatee Oromiyaa keessa socho'u hin jiru ka jedhu ture. Tuni nama tokko miti har'aa 100,000 hidhateetu socho'uutti jira. Kanaaf kijibni hawwii akka yaadan ta'uu barbaadan sanaa abjuu ta'eetu Innatee galee hin jiru jedhu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa qabsoo jaalmarrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa. Silaa jarri kun waraana bilisummaa Oromoo lubbuun jiru harkaan qabaniiru ta'e TV'n silaa waraana kana miidiyaatti baasee aduu keessatti afe agarsiisa ture. Olola ta'uusaa kanaan argita. Gabaabamatti garuu waraana bilisummaa Oromoo kaan lubbuu qabu meeshaa harkaa qabu dhiisii reeffa isaatu booji'uun akka hin danda'amne eenyuyyuu immoo beeka. Waraanni keenya kumaatamaanii daangaa Beenishaangulii Gambeelaa gama Goojjamii kaasee hanga dhaqee handhuura Oromiyaa Finfinnee ga'utti sochii isaa ka durii caalaa daran babal'isuun gara mootummaa abbaa irree kana burkutaa'ee jiru buusuutti adeemuutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo riphee loltummaadhaan haala kanaan mootummaa nan hundeessa jedhee yaada. Waraanni bilisummaa Oromoo riphee loltummaadhaan haala kanaan mootummaa kana buusaa yaadaa osoo hin taane mootummaan kun akkaataa kamiin riphee lolaa nama 3 qawwee caccabduu 3 qabdi jedhu sana waggaa tokkoof ji'a keessatti baasuu dadhabee isa jedhu mootummaa sana gaafata. Tokko gara laafummaa mootummaatii kan lolus kan lolamus bakka sanatti rakkoon gaa jirus lammiima tokkorra waan ta'eef waan kun furmaata akka argatuuf mootummaan waan dhiisuuf kan jedhan waan jiraniif jedheen. Gara laafummaa mootummoota abbaa irree impaayera Itoophiyaa kanaan bulchaa turan argiturraatii kamiilanaa hangam gara laafamee uummata isaa bal'aa kana dukkanatti gatee quunnamtii ji'a 3 irraa kutee maatii walitti deemuu dadhabee namni qawwee hidhatee falmachuuf miti Oromoo ta'ee dhalachuu fi akka bosonuu diidatti adamfamee ajjeefamaa gara laafummaan akkasii eessadha jira moo gara jabinatu faallaa isaa hiikti isaa gara laafummaa jedhameetu mul'ate akkaataa kamiin gara laafummaa ta'a inni kun dadhabe jennaan ujibbaate jennaan kan kanarra caalu jechuun qabsoo akkasii gaggeessaa ka jiru. Yaada jiraattotni Oromiyaa lixaa tokko fi hayyooleen tokko mootummaa fi riphee loltootni karaa nagaan akka mari'atan waamicha dhiyeessaa turan jedhameefis hayyuun gama lachuurraa haqni isatti dabe jedhee osoo hin loogin araarri uummata waalteeffateef uummataaf jecha gamaa fi gamana jidduutti deemanii araara buusuudhaaf hayyuun tattaafatee hin jiru jedhan. Hayyuun Oromoo maal barbaaddu rakkoon kun akkamiin akka furamu barbaaddu jedhee nu gaafates hin jiru jechuun dubbatan. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa gama muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin baatii 2 dura mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaatanii waamicha nagaa isaaniif dhiyeessan irrattis hanga yoonaa yaada maaliif akka hin kennine gaafatamanii deebii akkas jedhu kennan Kumsaa Dirribaa. Wanni callisnee fi dabballummaa waraana bilisummaa Oromoo bira
boojuutti geessuu fi araara dhugaa jaarsummaa gidduu keenyatti nagaanii wanni barbaadamu lafa taa'etu muramu godhanii gargar. Uummannis ka beekuu fi hubachuu qabu boojuu fi araarri gargar. Waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas har'as borusi waan wareegamaa jiruu fi qaba. Muummeen ministeera ati jettu kokkolfaa nama si nyaatu olola siyaasaa tolfachuu fi warra akkasii waliin karaa nagaa hidhata jechuu fi lafarratti immoo kan nuti beeknu hawaasi arguu hin dandeenye inni gargar. Wanni waraanni bilisummaa Oromoo deemutti jiruu fi wanni muummichi ministeera ati jedhe jettu kuni dugdaa gara wal faallessa waliin argu. Dhimma kana itoo waliin hin mari'atiin itoo walitti hin dhufin akkamiin beekuu dandeessu? Gara marii sanaatti wanti si geessu hin jiru. Jalqabaa namooti ati marii sanaa fi qopheessanii amantaa irraa qabdu jiraachuu malu daandii sana qindeessaniitu gara mariitti deemta. Jaarsolii sanaa ofuma keessanii nama kanatti nuu ta'a haala kanaan mari'achuu barbaanna jettanii wixinee isaa qopheessuu dandeessu. Carraa sanaa waan qabdan natti fakkaata. Rakkoon kun waan inni fudhannee fi balbala karaa wixinee waan akkasii dhiyeessiteetiin gara mariitti deemtutu cufaadha. Karaa sana otoo hin yaaliin lakki karaa sun cufaadha jennee. Akka yaalle maaliin beektaati? Wanti si yaaltanii cufame yoo jiraates nutti himaa. Wanti yaallee dadhabnee karaa nagaa biyyatti galanii akkaataatti waraanni bilisummaa Oromoo immoo dhaaba isaa hordofee waan kaleessa qabsaa'amee fi lafarratti qabataan hawaasaaf deebi'uu qabu jedhamee haasahametu ture. Inni kun hundumti isaayyuu karaa nagaa deebii akka argachuu hin dandeenye argineetu kanatti seenne. Eddasii booddeesii waraanni bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa Oromoo erga addaan qoodamee warri kaanii rakkoo gara boojuu hamuutti seenaniif waa yaalle qabnaa jechuun wanni yaalle sun ammoo shiftaa waliin mariin taasifamu tokkoyyuu hin jiru deebii jedhutu nu deebi'e. Deebiin kun miidiyaa adda addaa irratti iyyuu deemaa ture. Shiftaa waliin marii gootu hin qabdu yoo ta'e immoo karaa dandeessuun immoo kootuutii itti jirra. Kanammoo hin dandeenye sanas iddoo kanatti dhugaadhaa kan rakkataa jiruu fi kan wareegama sarara ulfaataa kafalaa jiru uummata keenya. Kana keessaa immoo bahuu fi qabsoo wareegamaa silaa qabsoodhaa tolli hin jiru warri akkasitti dhufee bakka sana taa'uuti tola hin dhufne kana beeka waan ta'eef afaan inni beeku sanaan bakka sanaa ta'a. Dhimma giddu seentummaa qaama sadaffaa fi walaba ta'een mootummaa wajjin mari'achuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo fedhii qabaachuu ibsu ilaalchisee ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan kaasaniif Komishinarri Jeneraalaa Araarsaa Mardaasaa akkas jedhu. Kanaaf ari'an hin beeku yoo beekte warra san gaafadhu malee ani waan akkasiin hin beeku. Kana dura garuu hin araarsina jedhanii sochii godhaa turanii abbootiin gadaas namoonni beekamoonis mootummaanis tolee jedhee walitti finne jedhamee kana booda humni kun dideeraa karaa nagaatti hin deebi'u jedheeraa mootummaan nageenya naannoosaa nageenya uummata isaa mirkaneessuun qabsaa'aa jedhee jaarsi araaraa sun ibsa miidiyaadhaan kenneeraa nan beeku. Eeggannoon lammiilee nagaatiif yookaan lammiilee hidhanneef godhamu hangam? Uummanni nageenyi waraana keessa seenaa, lola keessa seenaa, boombii darbataa, uummanni nageenya boombii irratti darbatama malee uummanni nageenya kana wajjin maaltu walitti dhufa. Kanaaf dhimmoonni olaantummaa seeraa cimee itti fufa. Wanni babal'atee rakkoo uumames immoo hin jiru. Tarii waan yeroo hunda deddeebi'ee namni kanatti iyyuu lafti hundumtuu waraana fakkaatee sirriitti dhaga'amuu danda'ama. Warri immoo warra waan akkasiitiin qarooman iyyanii kanaaf yeroo kennuun iddoo kennuun hin barbaachisu. Baatiiwwan sadan darbanitti tarkaanfii mootummaan hidhattoota irratti fudhachaan ture jedheen miidhaan waraana bilisummaa Oromoo irra qaqqabee yoo jiraateef gaafatamanii Kumsaa Dirribaa akkas jedhu. Waraana bilisummaa Oromoo irratti balaanis haa ta'u kufaatii yookaan mudannoon hamaan adda ta'e gahe tokkollee hin jiru. Yeroo darbe mootummaan naannoo Oromiyaa jedhee of yaamu bara 2012 kana keessa namni tokkollee mootummaa keenyaan alatti qawwee hidhatee Oromiyaa keessa socho'u hin jiru ka jedhu ture. Tuni nama tokkoo miti har'aa 100,000 hidhateetu socho'uutti jira. Kanaaf kijibni hawwii akka yaadan ta'uu barbaadan sanaa abjuu ta'eetu Innatee galee hin jiru jedhu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa qabsoo jaalmarrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa. Silaa jarri kun waraana bilisummaa Oromoo lubbuun jiru harkaan qabaniiru ta'e TV'n silaa waraana kana miidiyaatti baasee aduu keessatti ati agarsiisa ture. Olola ta'uusaa kanaan argita. Gabaabamatti garuu waraana bilisummaa Oromoo kaan lubbuu qabu meeshaa harkaa qabu dhiisi reeffa isaatu booji'uun akka hin danda'amne eenyuyyuu immoo beeka. Waraanni keenya kumaatamaanii daangaa
waggaa Beenishaangulii Gambeelaa gama Goojjamii kaasee hanga dhaqee handhuura Oromiyaa Finfinnee ga'utti sochii isaa ka durii caalaa daran babal'isuun gara mootummaa abbaa irree kana burkutaa'ee jiru buusuutti adeemuutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo riphee loltummaadhaan haala kanaan mootummaa nan hundeessa jedhee yaada. Waraanni bilisummaa Oromoo riphee loltummaadhaan haala kanaan mootummaa kana buusaa yaadaa osoo hin taane mootummaan kun akkaataa kamiin riphee lolaa nama 3 qawwee caccabduu 3 qabdi jedhu sana waggaa tokkoof ji'a 6 keessatti baasuu dadhabee isa jedhu mootummaa sana gaafata. Tokko gara laafummaa mootummaatii kan lolus kan lolamus bakka sanatti rakkoon gahaa jirus lammiima tokkorra waan ta'eef waan kun furmaata akka argatuuf mootummaan waan dhiisuuf kan jedhan waan jiraniif jedheen. Gara laafummaa mootummoota abbaa irree impaayera Itoophiyaa kanaan bulchaa turan argiturraatii kamiilanaa hangam gara laafamee uummata isaa bal'aa kana dukkanatti gatee quunnamtii ji'a 3 irraa kutee maatii walitti deemuu dadhabee namni qawwee hidhatee falmachuuf miti Oromoo ta'ee dhalachuu fi akka bosonuu diidatti adamfamee ajjeefamaa gara laafummaan akkasii eessadha jira moo gara jabinatu allaa isaa hiikti isaa gara laafummaa jedhameetu mul'ate akkaataa kamiin gara laafummaa ta'a inni kun dadhabe jennaan ujibbaate jennaan kan kanarra caalu jechuun qabsoo akkasii gaggeessaa ka jiru. Yaada jiraattotni Oromiyaa lixaa tokko fi hayyooleen tokko mootummaa fi riphee loltootni karaa nagaan akka mari'atan waamicha dhiyeessaa turan jedhameefis hayyuun gama lachuurraa haqni isatti dabe jedhee osoo hin loogin araarri uummata waalteeffateef uummataaf jecha gamaa fi gamana jidduutti deemanii araara buusuudhaaf hayyuun tattaafate hin jiru jedhan. Hayyuun Oromoo maal barbaaddu rakkoon kun akkamiin akka furamu barbaaddu jedhee nu gaafates hin jiru jechuun dubbatan. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa gama muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin baatii 2 dura mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaatanii waamicha nagaa isaaniif dhiyeessan irrattis hanga yoonaa yaada maaliif akka hin kennine gaafatamanii deebii akkas jedhu kennan Kumsaa Dirribaa. Wanni callisnee fi dabbalummaa waraana bilisummaa Oromoo gara boojuutti geessuu fi araara dhugaa jaarsummaa gidduu keenyatti nagaanii wanni barbaadamu lafa taa'ee muramu godhanii gargar. Uummannis ka beekuu fi hubachuu qabu boojuu fi araarri gargar. Waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas har'as borusi waan wareegamaa jiruu fi qaba. Muummeen ministeera ati jettu kokkolfaa nama si nyaatu olola siyaasaa tolfachuu fi warra akkasii waliin karaa nagaatiin dhadha jechuu fi lafarratti immoo kan nuti beeknu hawaasi arguu hin dandeenye inni gargar. Wanni waraanni bilisummaa Oromoo deemutti jiruu fi wanni muummichi ministeera ati jedhe jettu kuni dugdaa gara wal faalleessa waliin argu. Dhimma kana itoo waliin mari'atiin itoo walitti hin dhufin akkamiin beekuu dandeessu? Gara marii sanaatti wanti si geessu hin jiru. Jalqabaa namooti ati marii sanaaf qopheessanii amantaa irraa qabdu jiraachuu malu daandii sana qindeessaniitu gara mariitti deemta. Jaarsolii sanaa ofuma keessanii nama kanatti nuu ta'a haala kanaan mari'achuu barbaanna jettanii wixinee isaa qopheessuu dandeessu. Carraa sanaa waan qabdan natti fakkaata. Rakkoon kun waan inni furamnee fi balbala karaa wixinee waan akkasii dhiyeessiteetiin gara mariitti deemtutu cufaadha. Karaa sana otoo hin yaaliin lakki karaan sun cufaadha jennee. Akka yaalle maaliin beektaati? Wanti si yaaltanii cufame yoo jiraates nutti himaa. Wanti yaallee dadhabnee karaa nagaa biyyatti galanii akkaataatti waraanni bilisummaa Oromoo immoo dhaaba isaa hordofee waan kaleessa qabsaa'amee fi lafarratti qabataan hawaasaaf deebi'uu qabu jedhamee haasa'ametu ture. Inni kun hundumti isaayyuu karaa nagaa deebii akka argachuu hin dandeenye argineetu kanatti seenne. Eddasii booddeesii waraanni bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa Oromoo erga addaan qoodamee warri kaanii rakkoo gara boojuu hamuutti seenaniif waa yaalle qabnaa jechuun wanni yaalle sun ammoo shiftaa waliin mariin taasifamu tokkoyyuu hin jiru deebii jedhutu nu deebi'e. Deebiin kun miidiyaa adda addaa irratti iyyuu deemaa ture. Shiftaa waliin marii gootu hin qabdu yoo ta'e immoo karaa dandeessuun immoo kootuutii itti jirra. Kanammoo hin dandeenye sanatti. Iddoo kanatti dhugaadhaa kan rakkataa jiruu fi kan wareegama sarara ulfaataa kafalaa jiru uummata keenya. Kana keessaa immoo bahuu fi qabsoo wareegamaa silaa qabsoodhaa tolli hin jiru warri akkasitti dhufee bakka sana taa'uuti tola hin dhufne kana beeka waan ta'eef
afaan inni beeku sanaan bakka sanaa kaasa. Dhimma giddu seentummaa qaama sadaffaa fi walaba ta'een mootummaa wajjin mari'achuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo fedhii qabaachuu ibsu ilaalchisee ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan kaasaniif Komishinarri Jeneraalaa Araarsaa Mardaasaa akkas jedhu. Kanaaf ari'an hin beeku yoo beekte warra san gaafadhu malee ani waan akkasiin hin beeku. Kana dura garuu hin araarsina jedhanii sochii godhaa turanii abbootiin gadaas namoonni beekamoonis mootummaanis tolee jedhee walitti finne jedhame kana booda humni kun dideeraa karaa nagaatti hin deebi'u jedheeraa mootummaan nageenya naannoosaa nageenya uummata isaa mirkaneessuuf kassaatii jedhee jaarsi araaraa sun ibsa miidiyaadhaan kenneeraa nan beeku. Eeggannoon lammiilee nagaatiif yookaan lammiilee hin dhanneef godhamu hangam? Uummanni nageenyi waraana keessa seenaa, lola keessa seenaa, boombii darbataa, uummanni nageenya boombii irratti darbatama malee uummanni nageenya kana wajjin maaltu walitti dhufa. Kanaaf dhimmoonni olaantummaa seeraa cimee itti fufa. Wanni babal'atee rakkoo uumames immoo hin jiru. Tarii waan yeroo hunda deddeebi'ee namni kanatti iyyuu lafti hundumtuu waraana fakkaatee sirriitti dhaga'amuu danda'ama. Warri immoo warra waan akkasiitiin qarooman iyyanii kanaaf yeroo kennuun iddoo kennuun hin barbaachisu. Baatiiwwan sadan darbanitti tarkaanfii mootummaan hidhattoota irratti fudhachaan ture jedheen miidhaan waraana bilisummaa Oromoo irra qaqqabee yoo jiraateef gaafatamanii Kumsaa Dirribaa akkas jedhu. Waraana bilisummaa Oromoo irratti balaanis haa ta'u kufaatii yookaan mudannoon hamaan adda ta'e gahe tokkollee hin jiru. Yeroo darbe mootummaan naannoo Oromiyaa jedhee of yaamu bara 2012 kana keessa namni tokkollee mootummaa keenyaan alatti qawwee hidhatee Oromiyaa keessa socho'u hin jiru ka jedhu ture. Tuni nama tokkoo miti har'aa 100,000 hidhateetu socho'uutti jira. Kanaaf kijibni hawwii akka yaadan ta'uu barbaadan sanaa abjuu ta'eetu Hidhatee galee hin jiru jedhu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa qabsoo jaalmarrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa. Silaa jarri kun waraana bilisummaa Oromoo lubbuun jiru harkaan qabaniiru ta'e TV'n silaa waraana kana miidiyaatti baasee aduu keessatti afi agarsiisa ture. Olola ta'uusaa kanaan argita. Gabaabamatti garuu waraana bilisummaa Oromoo kaa lubbuu qabu meeshaa harkaa qabu fi reeffa isaatu booji'uun akka hin danda'amne eenyuyyuu immoo beeka. Waraanni keenya kumaatamaanii daangaa Beenishaangulii Gambeelaa gama Goojjamii kaasee hanga dhaqee handhuura Oromiyaa Finfinnee ga'utti sochii isaa ka durii caalaa daran babal'isuun gara mootummaa abbaa irree kana burkutaa'ee jiru buusuutti adeemuutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo riphee loltummaadhaan haala kanaan mootummaan nan hundeessa jedhee yaada. Waraanni bilisummaa Oromoo riphee loltummaadhaan haala kanaan mootummaa kana buusaa yaada osoo hin taane mootummaan kun akkaataa kamiin riphee lolaa nama 3 qawwee caccabduu 3 qabdi jedhu sana waggaa tokkoof ji'a 6 keessatti baasuu dadhabee isa jedhu mootummaa sana gaafata. Tokko tokko gara laafummaa mootummaatii kan lolus kan lolamus bakka sanatti rakkoon gahaa jirus lammiima tokkorra waan ta'eef waan kun furmaata akka argatuuf mootummaan waan dhiisuuf kan jedhan waan jiraniif jedheen. Gara laafummaa mootummoota abbaa irree impaayera Itoophiyaa kanaan bulchaa turan argiturraatii kamiilanaa hangam gara laafamee uummata isaa bal'aa kana dukkanatti gatee quunnamtii ji'a 3 irraa kutee maatii walitti deemuu dadhabee namni qawwee hidhatee falmachuuf miti Oromoo ta'ee dhalachuu fi akka bosonuu diidatti adamfamee ajjeefamaa gara laafummaan akkasii eessadha jira moo gara jabinatu faallaa isaa hiikti isaa gara laafummaa jedhameetu mul'ate akkaataa kamiin gara laafummaa ta'a inni kun